Saalfadhee ati nama addaati. Dhugumatti onnee qulqulluu onnee ilmi namaa tokko hundi kun kennama. Namni biraa ka'ee amma an ka'ee soon ka'ee nama gargaaraa mee jedhee nama tokko fidee dhufee naaf milkaa'u. Ati immoo adda qabda rabbitu adda kana sii kenne. Thank you so much galatoomii obboleessa kan koo qaalii. Naa jiraadhu umrii dheeradhu jecha siif hin qabu obboleessa kan koo ta'uu keettis sittiin boonee bagan si waliin dhaladhe. Thank you so much galatoomii. Nama galateeffateetu Rabbiin galatooffataa. Suuraa kanammoo sagantaa waggaa 2 dura sagantaa qopheessinee mube galatoomii jecha jedhu irratti barreessinee keekii wajjannee galatoonfanneeni hojiidhuma isaa kanarratti jechuudha. Waggaa 2 dura sagantaa kana qopheessinee fi turre waggaa 2ffaa isaatu gahee jennaan suuraan kun feesbuukii irratti naa baanaaniin maaliifin dhufee feesbuukii tiktookii irratti immoo suuraa kana fayyadameen yaadannoo kana mubee waamee hin yaadachiisnee jedheetan dhufee. Kanaafin dhufee wasirratti dhuftanillee galatooma yaada kan koo kanas hin dagatin. Ame takarii hojjetaa oolte ituu guyyaa tokko abaluu galatoomin jedheen gaafa ati dogongora bichuu si dogongorte zarmaan zariin keetu naaf hin gadisiifudha. Kanarratti goobasiidhani. Kanarratti beekamtii qabna laa. Jabinni keenya kanarratti malee akka namaa namni akkuma tamma jette ituu inni Oromoo ta'uu baatee jedhee dhugaa dubbachuu ta'e wallaahi ani yoo bicate adda waggaa 5 erga miidiyaa jambaree jechuun nan beekan jechuudha Facebook irrattis. Ituu ijoollee zeegaa biraati Itoophiyaa guyyuma ta'ee sila akka kana miti jechuudha. Wallaahi dhugaa dubbachuu ta'e Oromoon keenya inni alhamdulillah amma Rabbiin ol isaa qabu amma Rabbiin kara fuulduraatti bootaa guddaan isaa qabu amma Rabbiin qalbii onnee kana qabaachuun bari waan guddaadha. Onnee ittiin nama gargaaran kennachuu ituu qabu kan kennachuu dadhabee meeqatu jira. Isa hojjetee dabarsee namaa kennuu miti ituu meeqa qabu kan dabarsee namaa kennuu itti jabaatu danuutu jira sii galee. Amma Rabbiin onnee isaaf kenne alhamdulillah. Kunumti waan guddaadha. Rabbiin onnee gara laafatti ta'uu namaaf ta'uun saddaqachuun nama gargaaruuni. Akiraa isaatis duniyaa isaatis waan isa yeellaasisu miti. Nu garuu manni Oromoo baay'ee nama yeellaasisna ofitti yeella'uu qabna. Sinii galee nama kana of keessaa qabaannee inni waa isinirraan barbaanne warra mana koonaa bulchaa isiniin jenne kana naa godhaa isiniin hin jenne takkaamu beenii abaluu rakkate gargaaraa malee takka rakkadheena gargaaraa hin jenne hammaa kennachuu malee namatti harka hiixatee nama kadhatu rabbisan godhe namaayyuu. Kanaafuu jazaakumullahu khairan rabbiin jazaa kan kee jannataan siif kaffalu bee keenya baay'ee si jaalladha. Jaallate guyyaa tokko si jibbaa jaallanni kan rabbii siif kennamu rabbiin ofiin si haa jaallatu. Amma nus jaallannu caalee rabbiin si haa jaallatu. Ijoolleen ilmi namaa yoo nama jaallates homaa miti yoo nama jibbees homaa miti. Hojiin hojjetu rabbiin jannataan isaan deebisu. Silaa waan kana obboleettii isaan gochuu qabu nu ture silaa. Sinii galee silaa nurraa eegama wanta akka kanaa isiirraatu hin taane nuyi silaa. Kunumti barumsaa namni kan keenya baasee kennuu miti gadi baanee afaanumaan isaa jiruyyuu dhaxxanii fooloo miliyoona meeqaan gahaa jirtan waa biraayyuu dhiisaati. Nuyi uummanni Oromoo siluma wal guddisuu hin beeknu, wal jabeessuu hin beeknu, wal xiqqeessuu malee. Akka waan aadaa wayii ta'e nu wajjin uumame wayii yeroo namni ajaa hojjete malee namni gaarii hojjannaan wal jabeessuu, wal galateeffachuu maal hin beektan. Bar nama galateeffate tu rabbiin galateeffate. Nama galateeffate tiyyi ilma namaa galateeffate tu rabbiin galateeffata. Isinii gadi rabbiin bar sababa godhee mubee isinii ergee nama meeqatu mana arabaa keessaa rakkina meeqa keessaa baatan nama meeqatu iyyii fatanaa meeqa keessaa baatan baaree inni dhuma kana keessa ijoollee meeqan beekan waa biraa dhiisaati. Nama imbaasiin ijjisaa arguu hin dandeenya nama imbaasiitti dawwalamee waggaa meeqa beekamu rabbiin sababa godhee mubee nu ergee ijoollee meeqa fatanaa meeqa keessaa bahan maaliif namni taa'ee yaa rabbi kana naa godhin jedhu sababa godheeti mubeen sababa nuu ta'ee fatanaa meeqa keessaa baate ijoolleen. Du'a dhumti kan kee kan silaa zibaalaatti gatamu kan ruuyin kan kee bara ilmi namaa akka itti bahu malee akka itti galu hin beeku. Sinii galee fatanaa meeqa keessa suudii keessatti ijoollee meeqa dhumti kan hin beeku mubee yoo bicate waggaa 13 oli miidiyaa kanarra hangaruu mubee ergan bare waggaa 5 waggaa 5 kana keessa garuu
takkaa nama tokko gadi ba'ee mubeen kana naa godhe jedhee ba'een beekuun inni dhukkubsatee fayyees isumatu sababa sanii ta'e bar kan nama fayyisu rabbiin utuu ta'uu sababa malee immoo fayyitu rabbiin mubee sababa sanii godhee fatanaa meeqa keessatti hin darbitaniittu mubeen sababa sanii ta'ee du'aan keessan haadhaaf abbaa keessanittis ni galee harka keessa harka siitiin haadhaaf abbaan keessa kan isin qabateetu jiru maaliif ilmi namaa qadaaf qaduriidha kan du'u gaafa qaniinsaa ga'e numa du'a. Garuu yeroo ammaa kana keessa duutanii du'aadhuma keessan haadhaaf abbaan keessan harka ofiitiin isin qabaruuni waan guddaadha jechuudha. Hundi keessan obbeettan obboleettii keessan ta'uu dandeessi obboleessa keessan ta'uu danda'a. Alhamdulillah garuu nama akka kanaa silaa jabeeffachuu qabna. Biyya Arabaa keessatti nama kanaa qaba. Birrii meeqa nyaatamtanii kan dhuftanii itti boossanu isa. Ituunni ka'e garuu mubeen isanni kana hunda godhaa oole zimmi jettanii ituunni ka'e guyyaa tokkotti waa balleessee jedhe waa biraa dhiisaasan. Ituunni ka'e guyyaa tokko amaara tokko rakkattee naan gadi ba'ee dubbate. Zarmaan zarii haadha abbaan isaa ituu nafin inni qabrii keessa jiru nuruu hin jirutuu nafin arrabsitan jechuudha. Maaliif ajummaa keessanii kun immoo gaarummaa miti. Oromoon kan beekamu silaa akka kanaan miti. Oromoon miidiyaa irraa kuni aadaas hin beennu, safuus hin beennu, nama galateeffachuus hin beennu. Silaa nama የሰው ልጅ ያመሰገነ ነው ፈጣሪን የሚያመሰግነው። የምሬን ነው የምላችሁ። በዘር ሳያከፋፍላችሁ በሃይማኖት ሳይለያችሁ ለብዙ ዓመት ፈጣሪ እሱን ሰበብ አድርጓችሁ ስትገላገሉት ነበር። አረብ ሀገር ላይ የተቸገረች ሴት የታመመው አገር ውስጥ እስቲ ንገሩኝ ከማስተራብነት ምን ለየው? ሙቤን ምን ለየው? ምንም አልለየው። አንድ ቀን አንድ ኢትዮጵያዊ ወጣ ሙቤን አድርጎ ይኸውላችሁ የሰው ልጅ ስታመሰግኑ ነው ፈጣሪን የምታመሰግኑት። እሱን አመሰገናችሁትም አላመሰገናችሁትም ምንም የተርፍለት ነገር የለም የሚጨምርበትም ነገር የለም። ለምን ፈጣሪ ከፍሏል የሰራውን ስራ። ዛሬ እንኳን ባይሆን በአኺራ አላህ በጀነት ይክፍልለት እና ከሰጆልን ኬኛ ነመገለቴፈቹ በራ ሙቤን ኦሮሞ ተውሳቲ ስንተኔ ማዱጋ ረቢ ኦሮሞማ ሳሞ ፍለቴ ኢትናለኔ ማሉማ ነመ ረቢቱ ነማከና ስኒገሌ namni kamiyyuu zarii isaa filate ittiin dhalanne. Akka hojii isaatii mubee sidaaddan waliin argamuu qabu ture darajaa kanarratti. Sinii galeera miti. Garuu oromummaadhuma isaatiifi wallaahi dhugaa rabbiin isinitti himaa waa biraa miti. Tu ijoollee biraatii mubeen akka inni hojjetaaruun bar yoona meeqatti kaa'ameera. Maali meeqatu dhufee diraamaa tokkotti hojjetee makiinaa natti bittanu malee mana naaf ijaartanu malee jennaan ijaaraa jirtani miti keessaan keessatti shamarri biyya Arabaa. Wanti hin beektan isin nu warri shamarri biyya Arabaa hin beekna nama gargaaraa baanes nama gargaaraa jirrus. Waa tokko godhee miti. Galatoomii wallaahi ulfaadhu mubeen gargaarsa akka dhuunfaatti gargaarsa wayii hin fedhu garuu yaadaan bira dhaabachuu yaadaan gargaaranii galatoomii mubee jedhanii jajjabeessanii nama mubee qeequu nama mubee gadi deebisuuf yaadu nama mubeetti shira shiru nama mubee gadi qabuuf nama rabbiin ol qabe silaa namni gadi hin qabu gadi qabuuf yaadu cinaa dhaabattanii mubeen galatoomii guyyaa tokko osoo galatoomii mubee ati kana gooteetta gaaf tokko nama ta'e wayitiif akkas gooteetta yoo isaalleen goone guyyaa tokko nama biraatiif galata ooleeraami mubee ati koo gaaf tokko nama sanaaf galata oolteetta bar ati galatoomii wallaahi jedheetu guyyaa tokko galatoomii mubeen jedheen nama arrabsuudhaaf immoo tuunni waan tokko balleesse yookaan tuunni waan tokko kaantini jettee isa arrabsuudhaaf isa qeequudhaafi lafaa ol kahu jechuudha. Kanaafuu nama galateeffateetu rabbiin galateeffata mubee thank you so much ani akka obboleettii kan kee xiqqaa tokkotti jechuudha. Obboleessa koo qaalii sittin boonee siinin boonaa har'as borus itti jabaadhu wanni tokko duubatti sin deebisinii gara fuulduraatti deemii waan hojjetaa jirtu kana sittan boonee haga harraayyuu dhiisi mubee rafi dhiisi. Bakka si gaha gaafa jarsi arrabsanis aaree miira keessa galee dhiisi mubee kanan siin jedhaa ooleyyuu ittan saalfadhee ati nama addaati. Dhugumatti onnee qulqulluu onnee ilmi namaa tokko hundi kun kennama namni biraa ka'ee amma ka'ee osoon ka'ee nama gargaaraa mee jedhee nama tokko fidee dhufee naaf milkaa'u ati immoo adda qabda rabbitu adda kana sii kenne thank you so much galatoomii obboleessa kan koo qaalii. Naa jiraadhu umrii dheeradhu jecha siif hin qabu obboleessa kan koo ta'uu keettis sittin boone bagan si waliin dhaladhe thank you so much galatoomii nama galateeffateetu rabbiin galatoofata. Suuraa kanammoo sagantaa waggaa 2 dura sagantaa qopheessinee mubee galatoomii jecha jedhu irratti barreessinee keekii wajjannee galatoonfanneeni hojiidhuma isaa kanarratti jechuudha waggaa 2 dura sagantaa kana qopheessinee fi turre waggaa 2ffaa isaatu gahee jennaan. Suuraan kun feesbuukii irratti naa baanaaniin maaliifin dhufee feesbuukii tiktookii irratti immoo suuraa kana fayyadameen yaadannoo kana mubee waamee hin yaadachiisnee jedheetan
dhufe. Kanaafin dhufe wasirratti dhuftanillee galatooma. Yaada kan koo kanas hin dagatina. Inshaallah nuyyuu baru walitti deebina. Waa'ee mugeetiin jechuudha. Har'aaf immoo thank you so much. Mararii jennaan itti babaree dubbiin laa wallaahi. Ati wallahi makeeyyuu amanuu dadhabee kalaasus jedhe nurra. Firaankii ajaa'ibaan hojjedhe garuu hanga guyyaa sadii hin boochisa jedhee tanan garaan na dadhabe beektaa. Sitti maa Goobasi jennee na ijoollee si isaan bichaa miti goddanyootatti jabandumaan firaankii godhe bakkuma tokkotti bara. anasoo keessaa naan biseeraatti natti tola. Maasi dhugaa sitti meera bara. Walla dhugaa sitti meera siinoo. Lakkisiin jedhe garuu wannan qajeeloti sitti himneef moo ati saaliyaatti himtaa saaliyaan suuditti himti firaankiin tonaaf hin taatu kaa'u. Sababa saniifan barreeffamaan bichaa si barreesse. Ayyee akkas taanaan ariifidhaan suudinatti mee galgala. Suudin amma hin boochi amma faa sagalee ishee tokko dhaga'ee ennaan garaana nyaatte bakka nuti koomaa ka'ee miti. Ati akka nama sooshaal miidiyaa namoota kan beektutti anaan na laalta. Bakka jechuun dhiisime. Taabbaa tokko hundattuu irratti dalageera. Wabi abshirin boyni soke. Ijoo amma sila ajandaa biraa dubbattanii ustaaza isaa warra as jirullee ariitan. Har'a lafa irrattis waaqa irrattis fudhannee irrasiifame. Hayi. Ochanin salata jaa waan ni jee kun. Dhagaa wallahi. Maali salaamtaan deebistaniire. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaadha. Abiibtiiti silkii lafatti gadi garagarchee naasaa jira. Bal salaamata keessan argaan jiru walla silkiin kiyya sirrii miti jala malleessaara. Akkami fayyaadha? Sagaleen ijaan argamu dhagaa. Laa barreeffamaan katabde ta'ee gubbaa barreeffate ta'ee silkii ilaalaa kan bar. Sumayya sagaleen ijaan argamu jalqabee. Yoonnis tokko lakkoofsa takka dubbisi ka jalqaba sagalee ture. Sagalee sun argamnaanu sagalee ture mitiire. Bari sagaleen sun bari akkuma barbaadanitti jara warra afaan Oromoo kanatti hiikkate malee sagalee wanti jedhu hin jiru bar. Yoo gara Giriikii deemtes loogos jedha. Yoo gara Ingiliffaa deemte words jedha. Amaariffaa deemtullee qaal jedha. Dimsa jechuun gara Oromoofaatti ድምጽ ታዩ መጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ እና አይደለ ያ Okay, gara Ingiliffaatiin okay, Sumayya beekatan addaannaa baasime duruma sagalee ture jaa akkas jaame አይ dura sagalee ture sagaleen tuni sagalee eenyutu dubbate sagalee tan ቤኩሜ ዋጂ ጋፈድ sagaleen abbaa dubbate dura akkamitti turtee kana ajaa'ibanatti eegattee Hayyee qoyama ibsa takka si gaafadha. Ati jirta miti? Hayyee. Ati osoo hin jiraanne ta'e sagaleen kee hin jiraa? eegaa kanaaf nanuu si gaafadhee mire sagaleen dura ta'uu hin qabdu booda ta'uu qabdi malee dura yoo rabbi ture san booda sagaleen turtellee it makes sense dura uuma hunda dura sagalee ture akkam Dubbiin isaanumaaf hin galle. akkasii miti wantichi. Konseptiin jechichaa akkasii miti. I mean gara Amaar